filmaata kana nuti badhaadhina akka moohun taasisa. Nuti namummaa takkan qabu. Adabadata lakkisa yaagantu waa'een bilsigina dubbii lamaan galee isiniin galtu yaa holotii baddee holola dhoofina hoolaan gaafa qalanka samii agartu bishaan quluun jigaaguma dhaqqabde silaafuu ol qabda kajige hin hartu osoo keessan beeyne wacan guddisina akkuma kaleessaa dogoggoruu maltu Ula banaa hunda manuma seetanii goda jawwee seenuuf silamaaf jarjartu bilsiginaan baanan dhaaba goobanoonniif naftanyoonni dhaabde aangootti dacha'uuf tooftaadhaan daldaltu qilleensi ammaa kun obombolettiidhaa dhagaamu karaa sadiiroo hin agartu ofirra gattaa keessa raafamina abubbeen dabartu yoo gattaa uutiste obombolettiidhaan boodaree dhabamtu galaana bubbisu tambalii furga'uun markaba daddaaku yaabbachuun hin ta'u bilsiginaan kunis osoo hin dhaabatin daddaakutti jira itti hin tuutina waan lafa dhayu gommaan jala dho'ee motorri gubate titee jira ka'u ka Oromoo taate tokkollee yaabbatin markabichi kun Oromiyaa keessa deemuu hin danda'u Isho bilsiginaan baanan shafi'amtee jirti iddir himaa fi durumba afuuftuun haa afuuftu dafa boottuu fi boochiftuun mul'ii fi hidhattee qoma ofiituma haa dhiittuu fi lafa duuti 4 kiiloo awwaalli gondarii awwaalan dhaqqabdan taaziya magaa yoo dandeettan tarii